Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oro Ispoortiidha. Oduu ispoortii maddeen garaagaraa irraa isiniif qindeessinee qabannee dhiyaannee jira. Nu waliin turaan affeerraa keenya. Real Madrid waldorgommii kilaboota addunyaa FIFAadhaan qophaa'ee godhamaa jiru irratti gara marsaa xumuraatti osoo hin darbin hafee jira. Gita isaa PSG waliin kan taphate Real Madrid 4-2 mo'amuudhaan waldorgommicha keessaa bahee jira. Leenjisaan Real Madrid kan ta'an Xabi Alonsoon taphicha booda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kuni tapha xumuraa bara darbeeti jechuudhaan yaada falmisiisaa kennanii jirani. Haaluma kanaan tapha kilaboota addunyaa FIFAan qopheesse kana PSG fi Chelsean tapha xumuraa dilbata dhufu geeba ol kaasuudhaaf ni morkatu. Arsenal taphataa sarara fuulduraa Chelsea ganna 23 kan ta'e Noni Madueke mallatteessifachuudhaaf Chelsea waliin mariirra kan jiru yoo ta'u taphatichis gama Arsenal deemuudhaaf hayyama guutuu kennee jira. Liverpool taphataa ittisa jidduu duuba isaa kan ta'e Ibrahima Konate waliigaltee haaraa dhiyeessuufis taphatichi waliigalticha osoo hin fudhatin hafee jira. Taphatichi bara 2021 kilaba biyya Jarman Leipzig irraa kan gara Liverpool dhufe yoo ta'u Liverpool keessatti ga'umsa gaarii agarsiisaa ture jira. Haa ta'u malee taphatichi fedhii gama Real Madrid deemuu qaburraa kan ka'e waliigaltee haaraa mana Liverpoolitti mallatteessuuf akka hin barbaanne himamaa jira. Taphataan lammii Gaanaa Arsenaal kan ture Toomaas Paartee yakka dirqisiisanii gudeeduutiin himatamee bitootessa 4,2025 to'annaa poolisii jala ooluun isaa ni yaadatama. Taphatichi bara 2021 fi 22 keessatti yakka kana hojjechuudhaan kan himatame yoo ta'u poolisiin ammallee qorannoo yakkaa itti fufee jira. Taphatichi gama isaatiin yakkii dharaa akka irratti baname himuudhaan poolisiidhaaf kan tumsu tahuu ibsee jira. Taphatichi gaafa waxabajjii 30,2025 erga waliigalteen Arsenaal waliin qabu erga xumuramee booda Arsenaal gadhiisuun isaa ni yaadatama. Taphataan sarara gidduu Real Madrid lammii Krooshiyaa kan ta'e Luka Modric har'a ifatti kilaba isaa gadhiisuu ifoomsee jira. Taphatichi tapha kaleessa Real Madrid Chelsea waliin godhe irratti deeggartoota Real Madriditti nagaa dhaammatee jira. Luka Modric bara 2012 Tottenham irraa gara Real Madriditti kan dhufe yoo ta'u achittis yeroo baay'ee milkaa'aa ta'e dabarsee jira. Turtii isaa keessatti ganna 13 Real Madridin kan tajaajile Luka Modric geeba Champions League 6 La Liga 4 badhaasa Ballon d'Or dabalatee walumaa galatti geeba 29 Real Madrid waliin injifatuu danda'ee jira. Luka Modric gama Xaaliyaanitti imaluudhaan AC Milaaniif kan taphatu taha. Oduulee maddeen garaagaraa irraa ammaaf isiniif qindeessine kanuma ani Jabeessaa Gadaatii kan isin waliin ture yeroo gaarii qabaadha.